Nagaan ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Obboloonni bara kam yeroo kam sagalee kana dhaggeeffattan nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a barumsa keenya seera keessa deebii boqonnaa 20 irra geenyee jirra. Seera keessa deebii boqonnaa 20 irratti sabni Israa'el gaafa lafa kakuu isaanii dhaaluudhaaf itti dhiyaatan akkamitti duulatti adeemanii saba sana irraa kaafatan argina. As keessatti kana haa ilaallu malee wanti keessa kiyyatti naa eefe yeroo boqonnaa 20 kana dubbisu isa isinitti himeetoo akka itti adeemne dhaggeeffannuun barbaada. Innis Waaqayyo yaada nama hundumaa warra hormaa sanas warra Israa'el warra itti duulaa jiran kanas akkamitti akka Waaqayyo yaada isaanii eege carraa ittiin Waaqayyo isaaniif kenne carraa itti ba'an carraallee warri hormaa sunillee itti lubbuu isaanii oolfatan as keessatti agarra. Innis dursine kan warra Israa'el carraa inni achi keessatti warra loltuutiif kenne yoo ilaalle warra loltuusa yeroo duulatti adeemanii lubatu isaa fuuldura bu'ee isaan geggeessee wantoota itti himamuu qabu itti hima. Yeroo sanatti lubni warra loltuu sana keessaatiin isin keessaa eenyutu mana ijaarratee osoo hin eebbisiifatiin lola kana keessa jira. Inni lola keessatti akka yoo miidhame akka namni biraa mana isaa san jalaa hin fudhanneef mana isaatti haa deebi'ee haa eebbisiifatu. Akkasuma immoo namni biqiltuu dhaabe osoo firii isaa hin nyaatin eenyutu as keessa jira. Akka dadhabbisaa san namni biraa itti fayyadamne haa deebu lola kana keessa haa deebu. Akkasuma immoo namni durba haasofsiifatee osoo fuudhiin dhufe akka yoo as lola kana keessatti miidhame akka durba isaa san namni biraa jalaan fuuneefu haa deebu. Akkasuma immoo yoo namoonni sodaa qaban garaan isaanii raafame akka loltoota warra kaanis garaa isaanii hin raafamne akka goonetti innis haa deebu jedheeti wanta amma kana baay'atu wantoota jajjaboo kana kenneef ni Waaqayyo achi keessatti warra loltuu kana carraa akka kanaa kenneef jechuudha. Yeroo kana immoo Waaqayyo wanta akka tasaa jedhu Waaqayyo bira hin jiru. Garuu wantoonni kun namni nuyis hundumti namaayyuu waan hojjetan waan yeroo dheeraa hojjetanii fi waan jaalala wajjin wal qabate kanatti yaadni namaa hirama waan ta'eef yaada keenya bakka lamatti hirree waan tokko gochuu akka hin dandeenye Waaqayyo waan beekuuf just yaada namaa kabajuudhaaf waan jaalatan isaaniif haa ta'u jechuudhaaf Waaqayyo duubatti deebisisi jedhee luba gorse malee Waaqayyo lola san keessatti lubbuu isaanii oolchee duubatti deebisuu dadhaba jechuu miti. Mirga namaa heeguu kan ta'u anaaf akkasitti naaf ife akkasuma kakuu haaraa keessatti sillee dhaqne immoo gaafa laallu Waaqayyo karaa biraatiin nama ibsuuti danda'a hiika biraa qabaachuu danda'a. Anamma waan naa ife sinitti himaatii jira. Akkasuma immoo mirga saboota kana lamaan ilaalleeti warri hormaa sun immoo amma in ka'u lafa sanarraa ka'uun isaanii dirqamadha. Lafa saba Israa'el gallakkisu gatii ta'eefini garuu oopshinii kenneefini Waaqayyo warra Israa'eliin yeroo duulatti adeemtanu yeroo itti dhiyaattanii dursa nagaa dhaamaafi jedheen nagaa isaan dhaamaniif sana yoo isaan nagaadhaan deebisan yoo nagaadhaan deebisanii fi karra bananii simatanii intuqina hojii siniif haa hojjetanii dhiisaa jedhaniin garuu immoo yoo isaan nagaa siniif deebisuu baatanii sinitti lolanii itti marsaatii qabadhaayi saba sana Waaqayyo harka keessan keessa galcheeraa jedhanii carraa akka kanaa kenneefiniin sabni sun carraayyuu argachuu hin qaban. Sababni isaa sabni suni waaqa tolfamaa waaqeffatu waaqa kana hin beekani. Garuu yoo ammoo still nagaa yoo barbaadan nagaa yoo jalatan carraa itti lafa sanarra jiraachuu qaban Waaqayyo kenneefira. Ilaa har'allee akkuma Waaqayyo har'a karaa ilma isaa akka jireenyatti fayyinatti dabarru akka kenne yeroo sanas immoo ilaala carraan kennameefira. Kakuu moofaa keessatti namni garuu saba Israa'el qofatu carraa fayyinaa carraa Waaqayyo wajjin jiraachuu qaba jedhamee yerootti yaadan namoonni biraa hin jiraata jechuudha. Akkas qofaa kan taane garuu kakuu moofaa keessattis kinoo arra iddoo kanatti argine irra sabni suni yoo isaaniif nagaa deebisanu jiraachuuti danda'u. Sabni sun saba sana lafa sanarraa kan ka'uutti qabani sabni ormaa fi sabni Israa'el wal keessa jiraatanii seerri jedhu jiraatee miti yookiin immoo namni biraa sinumatti dabalamee si wajjin nyaatee dhuguun qabu wanti jedhu seerri akkasii jiraatee miti. Sabni sun sababii iddoo sanaa ka'anii fagaatanii saba Israa'el irraa balleeffamaniif sababii wanta ciggaasisaa wanta gurguddaa hojjetaniifidha. Waan Waaqayyo hin jaalanne waan Waaqayyo wajjin isaan hin oofne sababii hojjetaniifidha. Maanni wanti cigga'amaa isaan godhanoo Waaqayyooti tolfamuu waaqeffatu waan walitti dhufan hunda waaqeffatu yoo barbaadan akkuma waan ofii isaaniiti uumanii wayii akkuma waan ofii isaaniiti xuwwee akka xuwweetti ilmoo godhatanii wayii ammuma ilmoo isaanii dib godhanii waaqa tolfamaa isaaniitiif qalu.
kun waaqayyoon gaddisiisa. Kanaafidha kan isaan saba Israa'el jala gallakkifamanii too deemuuti qaban. Kana kaase seera keessa deebi'ama barachaa dhumne kana keessatti waan akka kana hagarre malee waan horma taaniif waan Israa'el hin taane qofaaf achi deemuu qabu wanti kan jedhu nagarra jechuudha. Ammayyoonaayyuu kanas keessatti hubachuuti qabduun asirratti xiyyeeffadhee kanan irratti deddeebi'ee too dubbadhu ijoolleen baay'een warra amantaa kiristaanaa kana warra Israa'eliiti akkas jedhamee yeroo aadaadhuma fokkisaa kana waan guddaa godhanii too haasaan hin jiraata biyya keenya keessatti wantoota kana waan dhaga'uuf wanta akkasii akka hin jirre ammallee sirreetti as keessatti illee nu banasiniin jechuu barbaadee tananii maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Maa boqonnaa kana immoo itti seenaatoo dhaggeeffadhaa waaqayyo immoo isiniin immoo karaa biraa isinii ibsee karaa biraa jireenya keessan fayyisaa karaa biraa isinitti dubbata waaqayyo itti seennee dhaggeeffannaa eebbifama. Waaqayyo gooftaan kee inni biyya Gibxii ol si baase si wajjin waan jiruuf ati diina keetti duuluudhaaf baatee fardeenii fi konkolaattota loltuu kan kee caala guddatus yeroo argitu isaan hin sodaatin. Bakkee lola sanaatti yeroo dhiyaattanis lubichi gara fuula duraatti ba'ee loltuu keessanitti haa dubbatu. Inni yommus yaa namoota Israa'el dhagahaa isin har'a diinota keessanii wajjin wal loluuf dhiyaattaniittu. Egaa isaan duratti laphee hin laafinaa, hin sodaatinaa, hin roommayinaa, hin nayinaas. Inni isin oolchuudhaaf isin dura adeemee diinota keessan lolu Waaqayyo gooftaa keessan haa jedhu. Kana booddee warri hojii geggeessan immoo jaraan isin keessaa namni mana haaraa ijaaree eebbisiifatee itti hin galiin jiraa? Inni lola keessatti du'ee namni kan biraan akka eebbisiifatee itti hin galletti gara mana isaatti haa deebi'u. Namni wayinii dhaabbatee ija isaa irraa hin nyaatin jiraa? Inni lola keessatti du'ee namni kan biraa ija isaa akka hin nyaannetti gara mana isaatti haa deebi'u. Namni durba aasaatee hin fuudhin jiraa? Inni lola keessatti du'ee namni kan biraa ishii akka hin fuunetti gara mana isaatti haa deebi'u haa jedhan. Warri hojii geggeessan ammas jaraan namni sodaatu yookiis laphee laafessi jiraa? Garaan hiriyoota isaa warra kaaniis akka kan isaatti bishaan akka hin taanetti inni gara mana isaatti haa deebi'u haa jedhan. Warri hojii geggeessan kana jaratti dubbachuu yommuu raawwatan hangafoonni loltuu jara dura adeeman hojii irra haa dhaabaman. Ati mandara tokkotti duultee yeroo itti dhiyaattu dura dhaamsa nagaa itti dhaami. Isaan deebii nagaa siif deebisanii karra isaanii yoo siif banan namoonni achi keessatti argaman hundinuu hojii humnaa siif haa hojjetan. Si wajjin nagaa buusuu didanii yoo si lolan garuu ati mandarichatti marsi. Waaqayyo gooftaan kee mandaricha harka kee keessa yeroo buusutti achi keessaa dhiira kan ta'e hundumaa billaadhaan rukute. Dubartoota ijoollee horii qehee wanta mandara sana keessa jiru hundumaa wanta booji'amu guutummaatti ofii keetiif qabadhu. Diina kee irraa wanta booji'ame isa Waaqayyo gooftaan kee siif kennes nyaadhu. Mandaroota si irraa fagoo warra kan saba sitti dhiyoo jiran kana hin ta'in hundumaas akkasuma godhe. Haa ta'uyyuu malee mandaroota saba warra kana warra Waaqayyo gooftaan kee dhaala siif kennu keessatti wanta lubbuu qabu tokko illee fayyaatti hin hambisin. Warra Heetotaa, Hamoorota, Kanahaanota, Pirzoota, Iwootaa fi Yibuusota immoo akkuma Waaqayyo gooftaan kee si habboometti raawwadhu isaan balleessi. Kanaa achi wanti ciggaasisaa isa yeroo Waaqayyolii isaaniif sagadan hojjetan sana duukaa bu'uu si barsiisu. Atis Waaqayyo gooftaa kee duratti cubbuu hin hojjetta. Ati mandara tokko qabachuudhaaf itti duultee
yeroo dheeraadhaaf isatti yoo marsitee mukeetii mandara sanaa murtee hin balleessin ija isaanii nyaachuu hin dandeessaati gadi hin cirin. Mukeetiin sun namoota warra hati itti marsitee eeggattu sana miti. Mukeetii warra ijji isaanii akka hin nyaatamne ati beektu duwwaa achi kaasuu hin dandeessa. Warra akkasii immoo amma mandarri si wajjin wal lolu sun kufutti hojii marsaadhaaf barbaaddu akka ittiin ijaartuuf murmuri.